Wiirtuun gaaddisa odaa teeknooloojiin deeggarame tajaajila siyaasaa fi haqa qabeessaa akka argannu taasiseera jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa tokko tokko. Wiirtuchatti tajaajiloonni dhimmoota sanadaa fi waliigaltee foddaa 7ffaan kanneen investimentii wal qabatan ammoo foddaa 8ffaan kennamaa jiru. Foddaawwan kanneen irratti tajaajilamtoota keessaa kanneen dubbifne kenni tajaajila teeknooloojiin deeggarame tajaajila siyaasaa fi haqa qabeessaa akka argannu taasiseera jedhu. Kanaan dura egaa hin beekama. Gara waajjira mootummaatti yoo seentu harkaan deemuu kana jira. Shilingii kennitu yookiin waan wayii gatii wal dubbattu malee seentu. Dhugaa dubbachuudhaaf amma garuu akka argachaa jirrutti ani amma biiroo kantiibaan dhufe biiroo kantiibaa kunoo seenan jira. Dakaayyuu akkaataan itti keessumsiifamaa dhufe waan raajii namatti ta'uudha. Baay'ee natti toleera dhugaa rabbii dubbachuuf. Jijjiirama bakka guddaan arge magaalaa kana keessatti. Ani amma dura badaallee ani waajjira kana dhufeen beeku harma dhufuu kooti. Har'a galuu fi akki hundumaa guuttadheen baatoo jira. Bifa kana itti fufuu isaatiif baay'inaan jaaladha. Bifa kanaan ta'e taanaan gaarii jechuu barbaadetan. Itti gaafatamaan waajjira pabliik sarviisii fi qabeenya namaa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu rakkoolee kenniinsa tajaajilaa irratti uumaman giddu galeessa taasifachuunii fi eeruu qaamolee garaagaraa fi komii hawaasarraa dhufan bu'uureeffachuun hojjettoota 68 rakkoo naamusaa qaban irratti tarkaanfiin fudhatamuu himan. Hojjetaan wal fakkaachuu baachuu danda'a. Dhimmi tajaajilaa dhimma jiraachuu fi dhiisuuti. Sababiin isaa namarratti kan xiyyeeffate nama tajaajilta. Nama waan tajaajiltuuf namni ati dhaabbatteef sun namni ati nan tajaajilaa jettee waadaa galtee fi biddeen mootummaa nyaattu kun sirraa tajaajila argachuu qaba. Tajaajila kennuun immoo hojjetaa mootummaatiin dirqama mootummaati. Hojjetaa mootummaa tokko yoo taa'ee tajaajila kennu mootummaa bakka bu'ee tajaajila kennaa kan jiru. Inni balleesse taanani mootummaan komii keessa seena. So kanarraa kaanee riifoormii hojjenneerra. Riifoormiin hojjenne seektaroota irratti hojjenne fakkeenyaaf waajjira lafaati irratti hojjenneerra. Investimentii irratti hojjenneerra. Waajjira galii irratti hojjennee jira. Sababa kanaan yoo xiqqaate bara kana keessatti hojjetaan 68 ta'u naamusaan tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ta'eeti kan jiru. Isa qofaa miti. Gurmaa'insi keenya jalqaba irratti akkuma beeknu gurmaa'insa waajjiraan ture. Amma tajaajilatti deebisne malee yeroo waajjiraan abbaan dhimmaa yookaan immoo tajaajilaman as dhufu san hoggansis tajaajila kennaati kan ture. Hoggansa tajaajila irratti harkifannaa qaban akka tarkaanfii irratti fudhatamu ta'eeti kan jiru. Hojjetaa abbaa dhimmaa deddeebisu harka abbaa dhimmaa eeggatu tarkaanfii irratti fudhatameeti kan jiru. Keessatti kun alarratti immoo riifoormiin seektaroota hojjetameeti kan jiru. Fooyyeensa gama kanaan taasifamee fi hojimaata kenna tajaajilaa ifa ta'ee diriirfameen tajaajila gaaddisa odaa wiirtuu tokko jalatti kennamuun komiin hawaasaa yeroodhaa gara yerootti hirrachaa dhufuu dubbatan. Tajaajiloonni kanaan dura addaan citan sababa adda addaatiin abbaan dhimmaa deddeebi'u sababa rakkoo bulchiisa gaariitiin abbaan dhimmaa deddeebi'ee kan ifate amma immoo sababa tajaajilli kun asitti kennamuuf abbaan dhimmaa xiqqoo mootummaarraa abdii godhachuudhaan garanatti dhufaa jiran waan ta'eef mootummaa fi uummata iddoon kun walitti fidaa kan jiru akka ta'e. Foddaawwan 12tti qooduun wiirtichi tajaajila garaagaraa kennaa jira kan jedhan obbo Makuriyaan foddaa 7ffaan tajaajiloonni dhimmoota sanadaa fi waliigaltee akkasumas 8ffaan ammoo dhimmoota investimentii wal qabatan bal'inaan keessummeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Tajaajilli iddoo kanatti kennaa jiru foddaa 12 tajaajila 113 akkasumas nama tajaajilu 84 kan kennaa jiru. Kana keessa foddaa 7ffaan galmeessa mirkaneessa sanadootaa fi waliigaltee kan jiru foddaa kana keessatti kan hammatamee jiru. Inni 8ffaa tajaajila dhimma investimentii wajjin wal qabatu. As keessatti tajaajilli kennamu tajaajila 8. Seektaroonni kennan seektaroota as keessatti gurmaa'anii seektarri as keessatti gurmaa'e tokkoffaa waajjira investimentiiti. Waajjirri investimentii as keessatti gurmaa'ee dhimma investimentii tajaajileera. Lammaffaan waajjira lafaati. Waajjirri lafaatis lafaa fi investimentii addaan baasuun hin danda'amu. Baay'inaan lafarratti investimentiin kan kennamu ijaarsas haa ta'u waan biraatis lafarratti kennamu waan ta'eef waajjirri lafaatis as keessa jiru.
tajaajilamtoonnis mirga isaanii gaafachuu qofa osoo hin taane dirqama isaan irraa eegamus baachuu akka qaban dhaamaniiru. Akka hanqinaatitti immoo akka rakkootitti kan as keessatti adda baasaa jiru. Abbaan dhimma onlaayinii bakkuma jiru sanitti tajaajila kennineef hin amanu. Fiigee dhufa. Eegiddi nama arguun dirqamaa miti. Eegiddi hojjetaa mootummaa arguun dirqamaa miti. Achitti tajaajila argate taanaan as dhufuun sirrii akka hin taane kan akka ergaatitti dabarsuu barbaada. Lammaffaa ergaan inni dabarsuu barbaadu abbaan dhimmaa tokko nama bakka bu'ee kan seera qabeessa ta'e akkuma jirutti ta'e nama bakka bu'ee hojii dallaalaa hojjechuuf anatu dubbii isinii fixaa jedhanii warra as keessa deddeebi'anoo ta'e inni fudhataman qabu.